daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii sagantaa oduu keenya hangafoota dursuudhaan eegalla. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Nu wajjin turam. Ambaasaaddarri Silashii Baqqalaa gaafii aangoo gadhiisuuf dhiyeessan fudhatama argachuu ibsame. Abbaan taayitaa daandiiwwan qilleensaa dhuunfaa tajaajila imaltootaa fi fe'umsaa akka laatan eeyyame. Mootummaan Itiyoophiyaa humna elektiriikii biyyoota alaaf dhiyeesse irraa galii doolaara miliyoona 78.5 ol argate. Barattoonni Itiyoophiyaa dorgommii teekinooloojii marsaa xumuraa mo'atan. Itiyoophiyaan bakka bu'aan mariiwwan dhimma hidha haaromsaa irratti hirmaachuun maqaa isaanii adda durummaan kan ka'u Ameerikatti ambaasaadara Itiyoophiyaa Silashii Baqqalaa itti gaafatamummaa mootummaa irratti muudaman irraa gadhiisuuf iyyannoo galchan fudhatamummaa argachuu ibsame. Ministeerri qabeenya bishaanii duraanii Injiinar Silashii Baqqalaa aangoo ambaasaaddarummaa irraa qofa osoo hin taane guutummaa guututti caasaa mootummaa irraa gadhiisuun dhuunfatti qacaramanii ogummaa isaaniin tajaajiluuf karoorfachuu riippoortarri maddeen waabeeffachuun gabaaseera. Kanaan dura UN'tti ogummaa injineerummaa bishaaniin hojjechaa kan turan yoo ta'u, ammas UN yookiin dhaabbilee idil-addunyaa birootti ogummaa kanaan tajaajiluuf akka yaadan gabaafameera. Mootummaan bakka isaanii yeroo ammaa Saa'udii Arabiyaatti ambaasaadara Itiyoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan jiran ambaasaadar Leencoo Baatii muuduuf qophaa'uu ibsameera. Waliigalteen Itiyoophiyaa fi Sumaaleelaandii gidduutti raawwatamu haleellaa garee Huutii ni dhaaba jedhame. Koomishinichi boqonnaa marii Finfinneetti eegaluuf ta'uu ibse. Eertiraan wayita guyyaa walabummaa ishee yaadattutti haasaan pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afawarqii kan yeroo biraa miidiyaatti baay'inaan hin mul'anne ni eegama. Mootummaan Itiyoophiyaa humna elektiriikii biyyoota alaaf dhiyeesse irraa galii doolaara miliyoona 78.5 ol argate. Bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 9 keessatti humna elektiriikii bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baatilee 9 keessatti humna elektiriikii biyyoota alaaf dhiyaate irraa galii doolaara miliyoona 78 ol akkasumas gurgurtaa humna elektiriikii biyya keessaa irraa birrii biliyoona 14.8 ol argamu humna elektiriikii Itiyoophiyaa beeksise. Hojiiwwan daddabarsaa fi raabsaa humna irratti suphaan gaggeeffamus sababa rakkoolee nageenyaa naannolee garagaraatti mudataniin karoorri qabame guutumatti milkaa'uu dhiisuu dhaabbatichi ibseera. Dhaabbatichi baatilee 9 keessatti humna giigaawaaytii 15,000 ol maddisiisuu ibsuun beenya inshuraansii qabeenya kuufamaa irraa birrii miliyoona 113 ol argachuu fi kafaltii inshuraansii hin barbaachifne boba'aa konkolaataa fi suphaa maashinoota irraa baasii birrii miliyoona 112 ol akka hambise ibseera. Barattoonni Itiyoophiyaa dorgommii teekinooloojii marsaa xumuraa mo'atan. Barattoonni Itiyoophiyaa dorgommii teekinooloojii Chaayinaa qopheessite irratti hirmaachaa turan dorgommii marsaa duraa xumuraa. Barattoonni Itiyoophiyaa dorgommii teekinooloojii Chaayinaa qopheessiteetti hirmaachaa turan dorgommii marsaa xumuraa mo'atan. Dorgommii magaalaa Chaayinaa Shenzhenitti geggeeffame kanarratti barattoonni Itiyoophiyaa 3 hirmaatanii ture. Badhaasa sadaffaa gareewwan Maleeshiyaa, Meeksikoo fi Keeniyaa waliin qabxii qixa argataniiru. Dorgommiin idil-addunyaa kun
caamsaa 14 dorgommiin idil addunyaa kun caamsaa 14 hanga 18 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota gidduutti geggeeffameera. Barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincii fi Finfinneedhaa filaman dorgommii kanarratti hirmaataniiru. Barattoonni kunneen dorgommicha mo'achuun baafameera. Komishiinichi boqonnaa marii Finfinneetti eegaluuf ta'uu ibse. Magaalaa Finfinneetti boqonnaan ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabu guyyaa roobii caamsaa 21 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee akka adeemsifamu akkasumas bakka bu'oonni 200,500 ol kan irratti hirmaatan ta'uu komishiiniin marii biyyaalessaa beeksise. Komishiinarri itti aantu komishiinichaa Hiruuti Gabrasillaasee ibsa har'aa laataniin akka magaalaa Finfinneetti marii biyyaalessaaf boqonnaan ajandaa walitti qabu caamsaa 21 hanga 27 guyyoota 7 itti fufiinsaan kan adeemsifamu ta'uu ibsaniiru. Ajandaa walitti qabu kanarrattis wantoonni gurguddoon 3 kan raawwataman ta'uu komishiinarri Hiruuti eeraniiru. Isaanis hirmaattonni sagantichaa irratti argaman yaadota marii fi irra dubbii fi ta'an ni dhiyeessu. Ajandaawwan walitti qabaman kan waloo taasisuun ni gurmeessu. Xumura irrattis qaamoleen yaa'ii biyyaalessaa irratti hirmaatan kan filataman ta'uu eeraniiru. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti raawwatamu haleellaa garee Huutii ni dhaaba jedhame. Waliigalteen handaara galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti taasifame haleellaa galaana Diimaa irratti gareen finciltoota Huutii geggeessaa jiran ni dhaaba jechuun pirezidaantiin Somaalilaandii Muusee Bihii Abdii dubbatan. Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliigaltee handaara galaanaa jalqaba ammajii keessa mallatteessuun ni yaadatama. Haa ta'u malee gochaan kun mootummaa Somaaliyaa naasiseera. Waliigalteen kun tokkummaa Somaaliyaa danqa jechuun pirezidaantiin Somaaliyaa dheekkamee ture. Waliigalteen kun tattaaffii addunyaan nageenya geejjibaa galoo galaana Edenii fi galaana Diimaa irraa tasgabbeessuuf taasisuuf bu'aa akka qabu pirezidaantiin Somaalilaandii Muusee Bihii Abdii Faayinaanshal Taayimsitti himaniiru. Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii kan kennitu yoo ta'e humna waraanaa bishaan irraa fi dooniiwwan daldalaa mataa ishee kan ijaarattu yoo ta'u Bihii Abdii dubbataniiru. Addis Istaandaartu gabaase. Abbaan taayitaa daandiiwwan qilleensaa dhuunfaa tajaajila imaltootaa fi fe'umsaa akka laatan eeyyame. Abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa dhaabbilee geejjibaa qilleensa dhuunfaa kan biyya keessaa tajaajila balallii imaltootaa fi fe'umsaa kaargoo idilee akka kennan hayyama kennuu beeksise. Abbaan taayitichaa ibsa jimaata darbee baaseen hayyamni kun dhaabbilee kanaan dura balallii chaartaraa qofaa kennaa turan tajaajila isaanii babal'isuun bal'ina imaltootaa fi fe'umsaa akka eegalan taasisa. Tarkaanfiin kunis guddina damee aviyeeshinii biyyattii guddisuu, investimentii dhuunfaa dabaluudhaan tajaajila amanamaa ta'e mirkaneessuuf kan kaayyeeffate ta'uu abbaan taayitichaa eereera. Kana malees bakkeewwan hawwataa turistii ta'an akka daawwataman haala mijeessuun guddina turizimii biyyattii irratti akka gumaachuu ibsameera. Addis Istaandaartu gabaase.
Eertiraan wayita guyyaa walabummaa ishee yaadattutti haasaan pirezidaantii biyyattii Isaayyaas Afeworqii kan yeroo biraa miidiyaatti baay'inaan hin mul'anne ni eegama. Sababiin isaas haasawa isaaniitiin ejjennoo mootummaa isaanii naannichaa fi addunyaa akkasumas dhimmoota waqtawaa ilaalchisuun ergaa waan dabarsaniifidha. Baranas guyyaa walabummaa Eertiraa kan waggaa 33ffaan jimaata darbee caamsaa 24 2024 wayita kabajametti pirezidaantiin Isaayyaas akkuma barame kaasuun qeeqaniiru. Afrikaatti dureewwan waggaa dheeraaf aangoo irra turan maqaan isaanii ka'u keessaa tokko kan ta'an pirezidaantii Isaayyaas garee finciltoota Eertiraan bilisa akka baatu taasise waggaa 30f dursuu kaasee walabummaa booda waggoota 33f aangoo pirezidaantummaa irratti argamu. Dhimma Filisxeem irrattii fi ejjennoo biyya isaanii ibsaniiru. Humnootni waliigalaa qaxanichatti waraana gara biraa kaasuuf yaadaa jiru jedhan. Isaayyaas waggoottan kurnan darbaniif Eertiraa heera mootummaa fi mana maree uummataan filatamee malee olaantummaan biyya dursuun alatti uummaticharratti to'annoo cimaa taasisuuf sarbama mirga raawwachuun himatamu. Galaana Diimaa tarsiimawaa ta'e irratti kan argamtu Eertiraa kan dursan Isaayyaas biyyoota dugdaa fi garaa yoo ta'an carraa argatan hundatti yoo qeeqan dhagahamu. Ammas Eertiraan walitti dhufeenya Raashiyaa fi Chaayinaa waliin qabdu cimsataa jirti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufuun wal qabatee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii waggaa 20 oliif badee ture fooyyessuu danda'anii ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffame keessattis raayyaa ittisaa Itoophiyaa deeggaruudhaan waraana bobbaasuu ishee ni yaadatama. Erga waraanni cimaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti waliigaltee Afrikaa kibbaatti geggeeffameen dhaabbatee booda walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture sadarkaa irratti argamu dubbachuun haala nama rakkisurratti argama. Keessattuu muummeen ministeera Itoophiyaa erga biyya isaanii baay'inaan uummata ifama. Keessattuu muummeen ministeera Itoophiyaa erga biyya isaanii baay'ina uummata olaanaa qaxanichaa keessatti qabdu siyaasa galaana diimaa keessatti gahee qabaachuu akka qabdu kaasuun yaada ulaa galaanaa argachuu ifa taasisanii booda walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii akka durii akka hin taane hedduun ni kaasu. Gama Eertiraatiin fedhiin Itoophiyaa akkasumas haalawwan qaxanichaa keessa waliigalaa darbee wantoota dhagahamaniin alatti wantoonni ifatti jedhaman jiraachuu dhabamullee haasaa pirezidaantii Isaayyaas akka eegamu taasiseera. Kanaaf ammoo walittajjiin guyyaa yaadannoo walabummaa kan eegamu keessaa tokko. Pirezidaantiin Isaayyaas haasaa isaanii guyyaa walabummaa Eertiraa irratti taasisaniin humna kaambii olaantummaa fi hunda to'achuu kan jedhaniin ilaalchi diinummaa biyyoota irratti geggeessaa turan mufii olaanaa uumeera jedhan. Sababii kanaatiin yeroo ammaatti martoo waraanaa gara biraa kaasuu irratti argamu kunis icciitii addabaabaayii bahee ta'eera jechuun adeemsa keessa ifaa akka ta'u dubbatan. Haa ta'u malee pirezidaantichi eenyummaa kanneen gocha diinummaa raawwataa kan turanii fi walitti bu'iinsa qindeessuu irratti argamu kan jedhaniin
kaambii olaantummaa fi hunda to'achuu ibsuurraa of qusataniiru. Pirezidaantichi humnootiin naannichatti waraana kaasuuf barbaadan jiru jechuun isaanii hedduu biratti ijoo dubbii ta'eera. Eertiraan biyyoota naannoo ishee jiran keessatti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiraachuu fi yaaddoon waraanaa gara biraa jiraachuu Isaayyaas dubbachuusaa gaafii eessaa fi attamiin jedhu kaaseera. Eertiraan miidhaan waraanaa biyyoota naannoo isheetti argamanii kallattii adda addaatiin tuqeera. Suudaan wal waraansaa waggaa tokko olii lakkoofsise keessa jirti. Kaabni Itoophiyaa waraana keessaa bahulleen gana hin bayyananne biyyi Yamanii kan galaana diimaa gamatti argamtus waggootaaf waraana keessatti argamti. Pirezidaantiin Isaayyaas humnoota olaantummaa fi hunda to'achuu jedhuun waliigalatti addunyaa lixaa fi keessattuu Ameerikaa eeruudhaafidha jedhan xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa UK'tti bu'uurfatee Abdurrahmaan Sa'idii yookaan Aboo Hashim. Eertiraan erga walitti dhufeenyi Ameerikaa waliin qabduu badee waggoonni 10 kan lakkaa'aman yoo ta'u, Isaayyaas carraa argatan hundaan Ameerikaa sababii imaammata naannichatti hordoftuun yoo himatanii fi qeeqan dhagahamu. Ameerikaan sababii haala mirga namoomaa fi gahee siyaasa qaxanichaa keessatti qabdu gaarii hin taaneetiif Eertiraa qeeqxi. Abaatulleen garuu hojiiwwan innii fi bulchiinsi isaanii Eertiraa keessatti raawwachuu qaban raawwachuu waan hin dandeenye gaafii fi komii uummataa ka'uu aguuguudhaaf warra kaan itti gaafatamoo gochuun pirezidaantii Isaayyaas biratti waan barameedha jedhu Abdurrahmaan. Isaayyaas haasaa isaaniitiin qaamolee adda addaa himachuudhaan kana sababa godhachuunis uummata Eertiraa fi olaantummaa seeraa akkasumas fedhii bulchiinsa dimokiraasii hanga dhumaatti to'annoosaa jala galchuudhaan kan barame ta'eera. Itti dabaluunis addunyaan humna olaantummaa tokko yookiin kan biraa jala ta'uushee kan turee fi ammas kan jiru ta'uun dhugaa ta'ulleen Isaayyaas garuu haala kana keessatti walitti fufiinsaan biyya of dandeessee imaltuu ijaaruudhaaf hojii kana jedhamu hin raawwanne jechuun qeequ.